keenya bakka embaasiin Consulate Ethiopian itti argamu Saint Paul Minnesota keessatti uummanni Minnesota keessa jiraatu akka ofiisni Consulate Ethiopian kun keessaa dhufamu mana sana keessatti dhufuudhaan mormii dhageessisaa jira. Amma manni sun cufaadha. Ofiisa warra mana abbaa mana karaa bira deemamee akka jara kanas keessaa baasan jedhamee ergaan isaaniif darbee jira. Amma kana booda immoo gara OBN miidiyaan isaanii iddoo jiruttis akkasuma deemamee mormiin kun itti fufuuf deemaa jechuudha. No peace, no justice, no peace, no justice, no peace.
Down, 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 whoever killed us. Down, down, Abiy. Down, down, Bilsigina. Down, down, Abiy. Down, down, Bilsigina. Down, down, Naftanya Garaita. Orale Hadumaita. Oludatus, Kajudatus, Oromo Jalapulta. Down, down, Naftanya. Down, down, Abiy. You are not a Nabi. Down, down, Naftanya. Down, down, Naftanya. You don't have a land. You don't have a land. Justice for Ajalu. Justice for Ajalu Ndessa. Kakada Lundessa. Besa infidemena imudendessa. Justice for Ajalu. Justice for Gota Kenya. Justice for Wawo Kenya. dhaggeeffattoota yookiin warreen as jirtan dhiigaa Hacaaluutii fi dhiigaa hooggantoota keenyaa hunda baasuuf himi. Jara keenya wanni godhuu qabnu gizee hunda wal booda wal dura nafnu wal jala haayaanu bikka hundattu. Saniifuu ammaan tana nuti akka isaan lafa jala nuu dalaganii lafa jala dalaguu qabna. Arraan tana wanni as dhaabbannee iyyinuuf iyyinee galuufi miti akka durii miti. Akka duritti iyyineen galuun qabnu ni akka isaan lafa jala dalaganitti lafa jala dalagayna. Waa takkaan isiniif hima. Oromoon takkaa biyya namaa dheeyte hin ajjeefne. Isaan maali? Newton third law of motion. Action nurra fudhatan. We need to be reaction. Reaction godhuu qabna. We need to go back. Ni khafalla irraa khafalla. Takkaa Oromoon dheeytee nama ajjeefnan jenne. Arraan tana nam tokko sodaatina. Warri horii ilmaan biyyaa qabdan, horii biyyaa qabdan, aala mana waan qabdan, abbaleessa keessan, abbaa keessan, haadha keessan, ilmaan keessanii du'e biyya keessatti. Saniifuu nama sinirraa ajjeesuuf murachuu qabdaa. Maaliifi Hacaaluu ajjeesanii galtee raftee arraa booda Oromummaan himatin. Galuura haga hayni isaa mul'atu, haga hayni isaa deebi'u. Jara keenya meena dha bukkuta kan hin fitan Lisa, please. Hin fitan. Exactly. Wanni godhamuu qabu dhageeffadha. Ogguu maallaqa maqaa dhawan akkamiin maallaqa maqaa dhawaniif ala haftan. Kaleessa maallaqaan maqaa dhawame. Saniif har'a namni hanqa kunas jira. Maallaqaa miti har'a lubbuu baasuuf warri as jirtan galatooma lubbuu baaftanitti isin hisaabu. Warreen ammoo bikka biraa jirtan dhaamsa kana dhageessanii maallaqa akka isaan maallaqa baasanii Hacaaluu ajjeesanitti maallaqa baaftanii dhiiga Hacaaluu baasuu qofa isin lubbuun baaftan. Fakkaan isin jira. Down down Abiy. Down down Abiy. Down down Abiy. Sagalee ante san dhagaamtu. Down down Abiy. Down down Naftanya. Down down Naftanya. Ammaan tana karaa OBN deemna. Wanni egeree fuumamu jirus. OBN dha achi booda achirraa mareen ammas hattaanu namu karaa OBN deema. Hasa wajura dero. Hasan. Koddoma shantamii shan ol daa'ee wayii jedhama. Yookaan teekistii si godha.